سلام نوبل سب علنا تاب تاب كبر نقلشي قدتومي تاب بنا شير كوبلينك بنا هذا فاتن كنو حالا كان جتشودا أكسي تجتشودا كنو galatomi mube galatomi ada fate silamman wechuda qalif gaggari ummata qashi galatoma wallahi ada fate galatomi wallahi wangaba yewjini jirachu miti wajid dalachu miti wali fiyatuna wal bekurra wali bekuda kanma yaje sagata mu chuda galatomi yeteki hala kana jettuda kunola hala kana sura hada banasa galatoma هذا كيسيكي مستري يا أمتها أفسد الكماجن كل مايني الكماجن كل سيركيس كاي سربرايز سربرايز another surprise your teacher another surprise is for you very good surprise another surprise please tap in the share bali your teacher is big teacher and big head आज वाले surprise इधर ले चलती मैंने बनी galatomi على فاتي والله سجنتها مبينا بقى جمد جد ردي كنو كنا وفتح عادة أوروموي تنا كنا عدته وجت أوروموي تنا جدات نقول جدام ولا كسيت مبيت تنا مبيك سنة كسيت كنا فدا كاميرا تلا galatomi ناجنا أنا بعدين بنادا جو galatomi ناجنا تاب شير galatomi على فاتي والله جت سيفين كامنو والفادو عمري على ملام بيلي galatomi جتيني على فاتي يعني galatomi والله على فاتي مسكينة والله مسكينة kameraman uttoti jala gamachun kun kan ko jala kan ummata oromo malati oromo tu kan injifat buna gode hala fateni jalqabarratti akasiti mana barechite kasiti sura hada mana koti sura kotin congratulation mubejete akasiti nu qabatte rufte itani mo wan nama barara egu hala fateni kesumitin engadda ko eterra dimasha marran khairotif shumum tingara tirufte akasitti ufata aada baleda kana maqam oromotiin nabala sijirti hala fati me wasin jetumu dhageeffanna dhugaa dubbachuudhaafi duraan durseetiin oromoo galateen fadha mubee osoo hin taane oromoota asiin nu gahe aarsaa asiin kanfaltantu asiin nu gahe akkuma oromoof oromiyaa jechuudha gootonni kadeensa wareegaman asiin nu gayan san akkasuma jechuudha aarsaa asiin kanfaltantu asiin gahe guyyaa san jechuudha mubaarakiin caalii isintu cannaqama
maan turakachaa ture namoonni eenyu waame eenyu akka dhiisu hin beeku ilaa taaptaa gootanii irraa qabe ilaa jannaqamtanii isaa waliin yoo xiqqaate naannoo ji'a takkaatiif bulii 15 irraa qabdanii kan riba dhabdan baay'eetu jira oromoo kiyya jecha isiniif hin qabu kan achirraa hafe ammoo mubaarakiin akka kiyyatti dhugaa dubbachuuf wallaahi kunitti xiqqaata kakanaa ol ta'uuf jechuudha mubee jechuun nama gandummaa hin beekne nama amantii nama qoonni nama bifaan nama qoonne ilma namaa kamiinuu osoo danda'e lubbuu fi dabarsee kennuuf waliin miidhamuu fi waliin sardamu waliin dadhabu keessaa nama tokko mubee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf waan kaayiroo fireeshii ta'ee fi kun sitti xiqqaata biyya kana keessa maaltu akka jiruuf maaltu akka hin jirrellee hin beeku garuu koma sammuu kan koo keessa yaadde oromoo koo galatoomaadha mubee kiyya sitti xiqqaata baay'ee galatoomi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf oromoo dhufiitiin keessan yookiin birmannaan keessan gaddaa nama 42 waan akkasiin argeen 42 kan jedhan hin jiru 40 jechuun nama 42 jechuun nama hagam akka ta'e yeroo laalan 42 kee jedha nama hagam tuufitame fidamee facaafame as keessaa akka yeroo kana guuta jechuudha namni kun hundi cidha kooratti akkasitti haalli mijachuu fi duduudha malee gadda koos gammachuu koos akka inni dhufee na wajjin qooddatu abdiin qaba sanaa ol 100 utuu haalli mijateef jechuudha akka faranjii kanaaf uummata koo miskiinaa uummata koo kabajamaaf jaallatamaa jalqaba irratti ijoollee biyya arabaa keessa jirtan akkasitti akka namni alatee dhufee riba faa dhabdanii bifa komeediitiin illee kai riba maal goota maaliif hojiin nami tapha mubeetuun eeguu xabni na ba'e jedhe gurbaan tokko baay'ee dhugaa rabbii dubbachuudhaan dhugaadha wannichi dhugaadha qabatamaan namoota hedduutu gaagama hamaadhaaf saaxilame gaafa sana taabulee dalagaarra kan beesin jira wareegama guddaadhaa kafaltanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani isintu naan jedhe waa hundayyuu isintu naan jedhe malee of hin beekuan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani waa gaarii hojjechuu nan jaalladha waa gaarii nama gammachiisu hojjechuu nan jaalladha rabbiin gammachiisuu nan jaalladha badiidhuma keenya waliin rabbiin nuu kana hojjennee jennaan yoo badii keenya irraa nuu dhiise jedhee wanni irribaan ofi gooti wanni irriba gaarii na qabsiisu namni akka inni gargaaramu gochuu namni akka inni bakka dhukkubfatee ka'ee mana yaalaa deemu akkasumas kufee bakka kufeetti akka inni namni yoo du'e malee jechuudha waan akkasitti hirmaachuun natti tola dheengaddaa namni kun 42 dhufuunsaa anaaf balaa guddaadha gammachuu maashaallah mubeen immoo ta'e jettanii ana ammoo rafeetiin na dhowwee jedha waan sirriitti himachuudha fakkeessuu miti hirribana dhorkee jira namni kun 42 kun eddaana beeka tokko mataadhaan ergaana biraa kaayee gale marganatti kennee gale namni kun 42 sun akka naannoo keenyatti amaanaa waan jedhamtu jira amaanaa suni akka aadaa oromoo naannoo keenyatti jechuudha marga tuutamee marga jiidhaan namatti kennama amaana rabbiitti dha marga jiidhaan si qabe jedhanii namatti kennanii namni kun 42 dheengaddaa tapha koorratti hirmaate akkan injifadhu na godhe injifadhus dhiisus awwaalamaaf qophaa'ee jira irra caala nan injifatamaa qophaa'ee jira maaliif sappoortariin tala sanaa faranjoota waan ta'aniif garuu gar tokkoon immoo sappoortarii koo inni tokkoffaa rabbii ittaanii uummata oromootiin jedhaa ture mo'anni irra jedhaa ture boode kanarraa torbee tokko hafee mo'anni irra oromoo yaada keessan kennadhaa mo'an jedhaa ture akka carraa ta'ee dhuguma namni rabbiin qabatee rabbitti hirkatee akka inni kufee hin kufne namni hedduun fakkeenya godhatee deemaa jira walumaa galatti gadda akka sanatti xarattaniitu dhufuu dhiistanii qoonatti ulfaatu namni 5,000 ta'e natti tola ture maaliif haga ta'e bakka amaanaan narra jiru xiqqoodha jedha ammoo namni kun 42 gaafa sana dhufee yeroo sana taa'ee kan taa'an goone callisee taa'aa ture illee lakkoofsa keessa galeera amaanaa uummata 42 narra jira jechuudha kun waan salphaa miti dhugaa amaanaa kana hunda yookaan marga inni fudhatee dhufe harkaan hirkaa fuuchuu dhiisuu malee ergaa qaba dhufiiti keessan sun jaalala narraa qabdu amantaa narraa qabdu na kabajuu ammas immoo isan ergasii hojjetaa turetu sirrii ta'uu fi sana caalatti akkan hojjedhu akka isin na gootan
ajaa'ibee ergaan keessan kana itti fakkaata akka yaadatti irra deddeebi'ee waan asii seenaa waan ergasii godhaa ture irratti yoo yaada sirreeffamaa fudhachuu malee akka inni sirrii ta'e hin argee waadaadha hagan lubbuun jirutti mata rakkatan miti akka Oromootti akka biraattu kan afaan biraa dhageessan afaan kana fayyadamtu taanaan dhufee waan akkasii naa gochiisennaan sagalee ta'uu fi dubbatti hin jedhu waan nan ergasii hojjedhaa jiru gaarii hundattuu akkan jabaadhuu fi waan tokko tokko immoo akkan sirraa'u gorsanaa ta'eeraa Oromoo galatoomaan qofti isin innisu yoomiyyuu isin galateeffataan jiraadha galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha gamanumaan immoo haala baateen ofiisiitiifuu keessummaadha biyya kanaaf keessummaadha an ummataaf sagalee ta'aadha ammumayyuu jechuudha isin sa'aatii tokko ol keekii kana baatte mana kana taa'aa turte jechuudha kennaa kana baatte obsitee teessee na eeddee sammuu biyya kanaaf keessummaa teessee na eeddee hojii kobeetti waan taateef walii beekuu yanni Oromoon jedhe kana dhuftee na bira teessee natti himne dhuftee as teessee booda mana gootii kottu keessummaa see gaarennaan dhufee akkasitti badhaasa kana na badhaaftee maqaa uummata Oromootiin akkasumas kennaa keekii kana suuraa haadha mana gootiif suuraa kootiin hojichite dhufuutiif maqaa uummata Oromootiin hedduun galateeffadha amaanuma uummata Oromoo 42 dheengaddaa gajjabeessitee mallateessite jedheen fudhadha kanaaf haadha faatee koo wanni uummata Oromoo gammachiiseesis gammachiiseera abshir kan ergasii caalaatti malee bifa qulqullina qabuun kan ergasii caalaatti malee sanaa gaditti nam tokko beektaa balaafame waa uummataa sabaa hojjetee yeroo balaafame torbeetti gaddeebii argita akka waan mee abaara biyooyi yoo bakka uummanni jabaadhu yookiin konkolaataatti bitee yookiin waan tokko godhee fi subhaanallah ija namaa godhata fakkaata rabbi sana narraa eegu waan ta'e hin beeku akka dhan qabanne barbaada suni yoo rabbi jedhe sanaa olitti akkan kana garuu wanni isin beeku qabdan tokko yoo jiraate dhiirri nyaateedhaa fi gara gajjabeeffattee hin dhaabattu uffatteedhaaf gara gajjabeeffattee hin dhaabattu ammas qabattoo hidhatteedhaa fi yookaan ammoo zaqqii hidhatteedhaa fi gara gajjabeeffama mudhii gajjabeeffattee hin dhaabattu kan kana hundaan ga'e mubaarakta akka Oromoof dubbatu akka Oromoo sagalee ta'u qoma tokko qoma dhiibee akka dubbatu kan taasise dhugaa dubbachuudhaa fi kan namni hin argine rabbi argu miidhus ta'ee baddalus ta'ee abbaan manaa haadha manaatii fi waayifaayiidha jechuudha waayifaayi silkiitii jechuudha intarneetiidha ifaa mana keessaati inni yoo ifaatti dukkaneesseetiin bakka takka taa'ee kan liibii haasa'u ta'e kan waa'ee sabaa haasa'u ta'e okee jettee dukkana san keessa bultee beeloftu obsitee dadhabdu obsitee rakkattu obsitee kan asiin gaheetiin jedhe haadha manaa isaa kabajamtu gifti duree shanan gibee jechuudha samiiraadha jechuudha dhugaa duraan durseetiin ani sii galateeffadha ummata Oromoo tokkoffaa lammata ummata Oromoo sadaffaa samiiraa galateeffadha jechuudha kan asiin isii gahe isiidha maal osoo dubartoota gadii taate akka dubbachuun firooma guutuu haala baate dhugaadha dhengaddas dubbanneera kanaan duras yeroo inni